يوم اللي درنا كتير مهنو بدي جيتو إيه اللي مقاو في بيجبيرة تداون أفنان قابة موين جالتو إيه اللي سينا في دابوين بس إيه نس آتايسا دابوين جالتو سبني كمو يوكام متان نما تكوتو كان أفادي في دين دبچو أورغمو يوكان أفايسا جلا gadi qabamu fi akka hojirra oolle taasifamu kan fedhuutti fakkaatu ummanni Oromoo taanaan biyya isaa Oromiyaa irratti kanaan dura akkuma waliin quba qabnu wanneen yookaan mirgoota ummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabe asabuun isaan jaalatamaa jechuudha wanti ummanni keenya kallachi ummata keenyaatti bilisummaa Oromootis dadhabate cunqurfama gabrummaa biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu kana didaa turre arras ni mormanna borus mormachuuf qophii gurraachi adiin diimaan yookaan immoo magariisni yoo jiraates kan samirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan bulii heera kanaan bulii akka dabbu hin jedhu akka jiraachuu hin feenu jechuudha. Abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade mirga uummata keenyaa kan inni biyya isii irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan nu wajjin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessaan uummata Oromoo qofaa jennee tamanna.